Nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Egaa har'ammoo waan addaa tokko qabannee yuutuubii haaraadhaan as baanee jira jechuudha. Akkuma isin beellamne turre guyyaa har'aarraa kaasnee barnoota keenya wal wajjiniin eegalle jira jechuudha. Egaa isin sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Kontentiin isin fayyadu qabee isin fayyadu. Akkuma waadaa isin eegaletti akkuma tiktookii irratti beeksisaa turre har'a ifatti barnoota keenya eegalle jira jechuudha. Egaa mee viidiyoo kana wal waliin ilaallee gara barnoota keenyatti adeemnu. So you're gonna earn some real money if you don't want to work all summer. I really need to get some fake cash in this video too. It's clearly what works, right? All you need is a phone or a laptop and about 40 minutes a day. The cost Phone, laptop, and only 40 minutes? I mean, could it get any better? no money to start, so let's do it. First, make an account on Printify, give you your own URL. Design and publish things like this necklace for free. You Yeah. don't have to use Etsy. You don't have to pay anything to start. Literally no traffic whatsoever. Hayyee walitti deebi'ee jirraa irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka isin jirtan maratti isin ara qabu isinin jennaa nagaa keenya waaqaaf haa galatu. Ani obboleessi keessaniis nagaa guutuun qabaa. Har'ammoo barumsa bareedaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira jechuudha. Egaa wanti inni irraa qabadhee isiniif dhufes akkaataa itti fayyadamaa sooshaal miidiyaa wajjin wal qabatee wantoota jiranii fi isin barsiisuuf isin hubachiisuudhaaf egaa as baheen jira jechuudha. Egaa hundi keessaniyyuu akkuma beekamu saayitii ammaa kanatti namni bilbila harka isaarraa dhabeeruu hin jiru jechuudha. Namni hunduu bilbila harkarraa qaba jechuudha. Teknooloojiin mana nama kamiyyuu jira jechuudha. Egaa teknooloojiin mana nama kamiyyuu haa jiraatu malee wanti hedduu nama raaju immoo dhaloonni keenya otoo teknooloojiin mana isaa jiru otoo hunda gochuu danda'u hiyyummaa faarsa. Yeroon kun yeroo hiyyummaanis mana keenya galte yeroo itti teknooloojiinis babal'attee mana keenya galteedha. Mana Billboard Graphics subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'a gaa wantoota hedduutu na kakaasee akkanani har'a kana jalqabuu na taasise jechuudha. Wantoonni hedduun ni jiru jechuudha. Wantoonni akkana dubbadhu na godhu. Egaa qabiyyee addaa dhaloota keenya bu'aa qabeessa gochuu fi yeroo teknooloojiin babal'ate kana keessatti dhaloonni keenya hiyyummaa keessa taa'ee wantoota akka kanaa dhiphina keessa jiraachuun hedduu nama raaja jechuudha. Egaa sanuma irratti hundoofnee hundi keenyiyyuu yeroo ammaa kanatti hiyyummaa kana zeeroo taasisuu dandeenya jechuudha. Wanti nama aarsu immoo dhaloonni keenyi teknooloojii kanarraa baay'ee fagoodha. Bilbila harka keenya irra jiru meeqan keenyatu wantoota bu'aa qabaniif itti fayyadamna. Dhaloonni waan hedduudhaaf itti fayyadama. Nummoo meeqan keenyatu itti fayyadama kan jedhu gaaffisaa isinumaaf hinniisa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti egaa namoonni birrii amma kanaan baafadhee qarshii amma kanaan argadhee kan isaan jedhanii baankii qabeenya nama hatanii baankii cabsanii otoo hin taane algooriizimoota garaagaraatti fayyadamaniiti. Yeroo kana algooriizimiin bu'aa hedduu buusaa jira waan ta'eef namni kamiyyuu algooriizimii irraatii fayyadamaadha jechuudha. Namni algooriizimii irraa fayyadamaa hin taane hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kanatti teknooloojiin haguma mana keenya galaa dhufeeni teknooloojiin kana babal'achuudhaani dandeettiiwwan garaagaraallee ifoomaa akka dhufan jechuudha. Namni beekumsa qabutti fayyadamee dandeettii qabutti fayyadamee jechuudha. Birrii hojjechaa jira. Qarshii hojjechaa jira. Mana isaa taa'ee jechuudha. Otoo baasii tokko hin baasiini. Haa ta'u dhaloonni keenya illee kanarraatii fagaachuu hin qabnu. Kanaaf sooshaal miidiyaan kun sooshaal miidiyaan manatti ifaan ifatti ittiin arguu dandeenyuu fi irraa fayyadamuu dandeenyudha. Namni irra fayyadama isaa irraa beeku eenyuma beeka jechuudha sooshaal miidiyaa kana. Inni itti fayyadama isaa hin beekne immoo sooshaal miidiyaan kun karaa jallinaa dhaqee isa miidha jechuudha. Karaa jallinaa dhaqee isa miidhuun isaa immoo bu'aan isaa isumaaf ta'a jechuudha. Boodarra dhaqee bu'aan isaa ittiin jaanjahuu ittiin dhiphachuudha. Inni beeku itti fayyadamee dandeettii isaa guddisaa jira, beekumsa isaa guddisaa jira, qarshii ittiin argachaa jira. Keessumaa namoonni yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa kana jireenya isaanii godhataniiru. Qabeenya isaanii bakka madda faayinaansii isaanii godhataniiru. Yeroo ammaa addunyaan hojii dhabdee dhiphattu kana keessatti namni sammuun isaa banamee dandeettii qabu bu'aa guddaa buusa jechuudha. Gama kanaa yoo ilaalle ijoollota Oromoo dandeettii garaagaraa qabanii waan garaagaraa godhanii dandeettii qaban sooshaal miidiyaatti fidanii itti hojii isaanii godhatanii dhimma itti baachaa jiru. Abbaa qabeenyaas immoo ittiin taa'aa jiru jechuudha. Kun immoo kan inni godhanii namoonni amma kanaa beekamtii qaban kun namoonni sooshaal miidiyaatti bahanii ani qarshii amma kanaan argadhe amma kana har'a amma kanaan argadhe jedhan kun hin sobottanii yaaddu. Tasumaayyuu yaadina namni ofii isaatiin eenyuun soba. Yoo sobees immoo maaliif soba jechuudha maallaqa ittiin argachuuf. Bara addunyaa maallaqaaf kuftee ka'aa jirtu kana keessa dhaloonni keenya immoo jaanjahee dobbadee ciisa jechuudha. Kanaaf dammaqaa isiniin jedha. Egaa
Kana caalaa haasaa isinitti dheeressuu wantoota barbaachisoo muraasa isiniif eereen akkamittiin akka hojjennu isiniif hima jechuudha. Karaa isin sooshaal miidiyaa kanarraatti qarshiitti argattan barataa taates ta'uu baattis jechuudha. Keessumaa barattoonni keenya barumsa koorranna kaasaa waa hedduutu jira jettanii waa hedduu yaaddu jechuudha. Garuu kun karaa sirrii fi qajeelaa ta'een itti fayyadamne jennaan jechuudha. Dhimmi inni itti nu kaasuuf hin jiru jechuudha. Egaa wantooti gaggaarii fi beekamtii qaban jiran keessaatii inni jalqaba irratti argamu algooriizimiin sirrii fi guddaan jalqaba irra jiru jechuudha. Algooriizimii yuutuubiiti jechuudha. Yuutuub algooriizimiin wantoota garaagaraa hojjetaa malmaa yuutuub algooriizimii fi amanamummaa isaa isiniif hankaase jechuudha asirratti. Amanamummaa yuutuub algooriizimii fi bu'aa maalii akka inni buusu jechuudha. Isiniif nan kaasaa. Egaa akkuma hundi keessan iyyuu sooshaal miidiyaa kanarraatii dhagahaa ooltan jechuudha. YouTube algooriizimiin kaffaltii garaagaraa kan kaffaluu fi yeroo ammaa kanatti appilikeeshinii firii ta'edha jechuudha. YouTube fayyadamuudhaaf namni kamiyyuu mana isaa taa'ee beekumsa isaa fayyadamee dandeettii isaa fayyadamee kan itti hojjetudha malee baasii tokkoyyuu kan ittiin baasu miti. Baasiin tokkoyyuu zeeroo irraa ka'anii kan ittiin hojjetamuu danda'udha. Yoo baay'ate kan inni isin barbaadu chaarjii bilbila keessanii fi kaardii keessan qofa. Kaardii qofa isin barbaada. Maaltu YouTube algooriizimiin algooriizimoota kanatti yoo fayyadamtan jechuudha. Tola buufattanii waan beektan qofa irratti gadhiisuudhaan jechuudha. Waan beektan qofa, waan qabdan qofa irratti gadhiisuudhaan investi gootanii bu'aa gurguddaa ittiin buustanii qarshii argachuu dandeessu. Karaa YouTube ittiin qarshii isiniif kaffalu barnoota isaa gara fuulduraatti bal'inaan qabadheen isiniif dhiyaadha. Har'aaf garuu gaggabaabsi jechuudha. Gaggabaabsee akkaataa isiniif ta'utti, akkaataa isiniif hubatamuu danda'utti isiniif dhiyeessa jechuudha. Ijoollota Oromoo yuutuubera bebbeekamaa ta'an keessaa ijoollonni kun ijoollota muraasa jechuudha. Ijoollonni iskiriin irratti argaa jirtan kun Abdul App jedhama. Nama kana hedduun keessan beektu. Namni kun yuutuub algooriizimii hojjeta yookaan yuutuub irraa bu'aa gurguddaa buufachaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti barsiisuudhaan beekumsa qabdan, taalentii qabdan agarsiisuudhaan yuutuubii viidiyoo hojjechuu qofa wanti isin barbaadamu jechuudha. Wanta kanammoo jalqabaa gadhumaatti kun filannoo keenya isa jalqaba waan ta'eef keessumaa yuutuub algooriizimii namoonni fayyadamuu barbaadan jalqaba haga dhumaa isinan barsiisa jechuudha. Kanaaf waan qabdan qofa viidiyoo qofa fayyadamuudhaan viyuu namni isiniif ilaaluudhaan waan bu'aa qabu hojjechuudhaan bu'aa qabeessa ta'uu dandeessu jechuudha. Nama baay'ee caalaa namoota addunyaa kanarraa bu'aa gurguddaa buusan ta'uu dandeessa jechuudha. Namoota addunyaa kanarraa bu'aa gurguddaa buusan keessaa isa tokko ta'uu dandeenya jechuudha. Maallaqa hojjechuu dandeessa waan ta'eef, qarshiittiin argachuu dandeessa waan ta'eef. Yeroo ammaa kana immoo rakkoon addunyaa mudachaa jiru isinitti meeraa rakkoo dandeettii otoo hin taane rakkoo hojiiti. Rakkoo hojiitti bahu koomedii garaagaraa hojjettanii wantoota garaagaraa baasii waan karaa yeroo hedduu kan nama ajaa'ibu namoonni hedduun kan isaan baay'ee nama gaddisiisan jechuudha. Dandeettii qabu dandeettii isaanii kana hin baasanii jechuudha. Hin baasanii hin mul'isanii dandeettii qabdu baaste yoo mul'iste bu'aa qabeessummaan kee dabalaa deema jechuudha. Kanaaf dandeettii keessanitti hin qusatinaa dandeettii keessaniin bu'aa keessan buufadhaatii ittiin hojjedhaan isiniin jedha. Ittiin hojjedhaa bu'aa ni buufattu, bu'aa ni argattu. Kanaaf isin yeroo keessan ammallee hin qixaasinaa waan beektan barsiisuudhaan dandeettii qabdan qooduudhaan waanuma beektan jechuudha. Waanuma beektan waan addaa waan fiddanii hin qabdanii waanuma fi qabdan qofa sooshaal miidiyaa kanarratti qooduudhaan bu'aa argachuu dandeessu. Viyuu namni isinii daawwatu isinii lakkaa'amadha. Kan hubachuu qabdan viidiyoo irraa akkuma argaa jirtan jechuudha. Dorgommiin garaagaraa gaggeessuudhaan wal morkii garaagaraa gaggeessuudhaan namni kun akka kanaatti jiraachaa jira jechuudha. Bu'aa qabeessummaa isaa ittiin argachaa jira jechuudha. Dandeettii isaa fayyadameeti jechuudha. Namni isin argitan kun yuuroo 100,000 kan inni badhaafame waan addaa hojjetee miti jechuudha. Kun akkumanatti hojjeteeti kun inni kun yuuroo 1,000,000 kan inni badhaafame jechuudha. Yuuroo 1,000,000 kan inni badhaafamaa jiru waan addaa hojjetee yookaan qabeenya namaa saame miti. Namni kun oduu dandeettii isaatti fayyadamee bu'aa isaa argachaa jira jechuudha. Egaa isin ammarraa kaastanii kan isin barbaachisu jechuudha. Hojii kana hojjechuudhaaf of qopheessuudha jechuudha. Of qopheessuu qofa sanaatti achi baasii addaa baastan hin qabdanii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya algooriizimii yuutuubii akkanatti hojjeta waan ta'eef baasii isin gaafatu hin qabu. Toladhaa ittiin hojjedhaa. Inni biraanii kan nuun agarru jechuudha. Algooriizimoota jiran keessaa algooriizimii
TikTokiti jechuudha. Algooritimii yeroo ammaa kana keessatti bu'aa qabeessa ta'ee fi beekamtii guddaa kan argatee jiru algooritimii TikTok. TikTok algooriitimiin bu'aa gurguddaa buusaa jira, jireenya namootaa illee saffisiisaa jira jechuudha. Namoonni baay'een jireenya isaanii idilee godhatanii ittiin jiraachaa jiru. Kanaafillee isinillee ammumarraa kaastanii hojii keessan idilee godhatanii itti seenuudhaa qabdu jechuudha. Jireenya keessan obboleessa koo obboleetti koo jireenya kee namni sii jiraatu hin jiru. Yoo ofii keetti jiraatte ofii kee tattafatte malee namni dhufee hoodhu jedhe birrii manatti fiduu hin jiru. Garuu karaan sooshaal miidiyaa kun immoo waan qabdu qofaan baastee kanatti hojjechuu dandeessudha jechuudha. Kanaaf TikTokiin yeroo ammaa kanarratti viidiyoo qofa hojjechuudhaan viidiyoo namni si daawwatu sooshaal miidiyaa irratti kan hojjetudha. Kun biyyoota garaagaraatti illee daangaa qaba. Biyyoota Itoophiyaa keessatti illee yeroo ammaarraa kaasee yeroo dhiyoorraa kaasee bu'aa gurguddaa buusaa akka jiru hundi keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Taatee uumamaa naannoo keenya jirutti fayyadamnee kana yoo hojjennee TikTokiin illee bu'aa gurguddaa kan buusaa jirudha. Kanaaf laayivii galuudhaan isinii kaffaluu danda'a. Wantoota garaagaraa gochuudhaan barumsa garaagaraa barsiisuudhaan viidiyoo gaggabaaboo hojjechuudhaan yeroo dheeraa osoo isinitti fudhatiin editingii gabaabduudhaan isiniif hojjechuullee ni danda'a. Kanaaf isin ammumarraa kaastanii hojii koodha jettanii itti yoo galtan YouTube algooritimii irraa TikTok irraa fayyadamuu dandeessu. Bilbool Graphics subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha ammallee. Kanaaf isin hundi keessan iyyuu waan isin fayyadu xiyyeeffannoo irra kaa'uudhaan adaraa keessan waan isin fayyadu bira hin darbinaa, waan isin fayyadu isin barsiifna waan ta'eef addatti waan nu hojjettan hin qabdanii, waan nuuf gootan hin qabdanii, hojii hojjettan mataa keessaniif hojjettu jechuudha. Abbaan hojjete jireenya mataa isaa jiraatata, namni isaaf hin jiraatu jechuudha. Kanaaf bu'aa qabeessummaa keessanillee dabalaan isiniin jedhaa. Kanaaf ammarraa kaasee murteeffattanii itti akka galtanii isinitti hima jechuudha. Jala muree akka nama tokkotti kan isin beeksisu ijoloonni keenya hamma viidiyoo onlaayinii gubbaa irratti itti bilaashuma laalaa ooltanii yaaduma amma laalaa ooltan waa tokko ittiin hojjedhaa. Bu'aa qabeessa ta'a, birrii hojjedhaa. Yeroo ammaa kana birriin harka keessan jira, hiyyummaanis harka keessan jira jechuudha. Of ajjeesuunis of guddisuunis harka keenya jira waan ta'eef jechuudha. Albeen nuti ittiin of qallus harka keenya jira, albeen nuti ittiin of qarrus harka keenya jira. Tekinooloojii karaa sirriidhaan yoo itti fayyadamte si fayyada. Karaa jallinaa yoo itti fayyadamte immoo qaama si kutu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessumaa dadhabbina dandeettii hir'ina keenya guddaa kan ta'e jechuudha. Isa kana jechuudha. Kanaaf isin ani ammatti algooritimii amanamaa ta'e lamaan isinii yeere algooritimii lamaan isinii eere kun immoo TikTok algooritimii fi YouTube algooritimidha. Warri kun bu'aa qabeessummaa isaanii dhibbaa waan itti amanuuf. Kanaaf isaan kanarraa fayyadamaa ta'uu dandeessu jechuudha. Akkasumallee dabalatallee ni jiru jechuudha. Instaagiraamiin ni jira jechuudha. Akkaataa Instaagiraamii baratanillee wantoonni hedduun jiru jechuudha. Bilbiluma harka keenya irra jiruun appilikeeshinii bilbila keenya irratti bu'ee jiruun akka salphaatti hojjennee waan guddaa bu'aa guddaa buusuu dandeenya waan ta'eef isin yeroo keessan itti kennaa. Yeroo kanarraa kaasaatii jechuudha. Bu'aa qabeessummaa keessan dabalaa, dandeettii keessan dabalaa, taalentii keessan dabalaan isiniin jedha. Karaa AI wajjin wal qabatee illee wantoota hedduutu jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanarraa akkanuma isiniin jedha. Yeroo itti aanu barnoota kan biraa akkaataa itti yuutuubii banachuu dandeenyu yookaan immoo akkamitti akka yuutuubiitti fayyadamuu dandeenyu gadi fageenyaan qabadheen isiniif dhiyaadhaa. Ora bulaa deemanaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Share godhaa. Namoota hedduu biraan nuuf gahaa isiniin jedha. Subscribe gochuu akka hin daganne.